Siinqeen sirnadha. Sirna dubartoonni Oromoo sirna gadaa keessatti gahee isaanii ittiin bahatan. Siinqeen hundeeffama sirna gadaarraa kaasee qaama sirna gadaa ta'uun dhalootaa dhalootatti darbaa kan dhufedha. Sirna gadaa keessatti abbootiin gadaa bokkuuf kallachatti akka fayyadaman, dubartoonni ammoo siinqee caaccuuf ciicoo akka qabatan tumameera. Siinqeen mallattoo ittiin beekamu ni qaba. Mallattoon kunis ulee qal'oo sororoo muka harooressaarraa muramee tolfame kan dubartiin heerumte qabattudha. Mukti harooressaa qaqal'aa sororoof kallaayyootti hin cabne waan ta'eef filatama. Siinqeen dheerina dubartiin qabattu akka gitutti muramee tolfama. Siinqeen bakka argame mara hin kaa'amu. Siinqeen kabajaan baaxii manaa keessa suuqamee ta'a. Baaxii keessa kan ol kaa'amuufis namumti fedhe marti akka hin tuqnee fi baaxii keessa yeroo taa'u diimatee akka bareeduufi. Siinqeen ulee namni fedhe hundi qabatu miti. Uleen siinqee kabaja waan qabuuf gahee sirnicha keessatti ittiin bahatamuun alatti faayidaa biraatiif hin oolu. Fakkeenyaaf siinqeen horii ittiin tiksuuf yookaan rukutuuf akkasumas dhadhaabbataaf hin qabatamu. Haati intala heerumsiiftu siinqee boraatiif baarree qopheessiti. Siinqeen mallattoo birmadummaa yookaan uumamaan bilisa ta'uuti. Boraatiin mukarraa soqamee tolfame, calleedhaan faayame immoo mallattoo haadha warrummaati. Baarreen qodaa aannanii waan ta'eef akka mallattoo qabeenyaatti ilaalama. Cidha gaa'ela irratti yeroo misirrichi misirroo fudhatee galuuf ka'u, haati ishii siinqee boraatii fi baarree harkatti qabattee balbala fuuldura teessi. Misirrichis bira gahee dhaabbata. Haati misirrittiis siinqee boraatiif baarree kana ol fuutee itti kenniti. Hoo baarsee jechuun yaaboo yookaan adaraa sarara kaawwadheeraa jechuudha. Amaamonni hoggaa qe'ee ga'u misirrichi siinqee boraatiif baarree misirrittiitti kenna. Misirrittiittiinis siinqee seeraan kenname kanaan mirga haadha warrummaa isiin qabdu itti tikfatti. Hawaasa keessattis dubartoota siinqee qaban waliin gurmuu uummatanii seera adda addaa ittiin raawwachiisu. Dubartiin siinqee qabatte hawaasa keessatti ulfina guddaa qabdi. Dubartiin siinqee qabattee karaa deemtutti yoo dhufan hin qaxxaamuran. Keessattuu dhiirri yoo isheen hayyama kenniteef dabarfatee deema malee bira hin ta'u. Dhaabbatee ishee dabarsuuf dirqama qaba. Lagas ishee dura hin ce'an. Dubartoonni siinqee qabatanii wal faana yaa'an ateetee jedhamu. Haati siinqee aangoo sirna gadaatiin kennameef qabdi. Sirni gadaa seera siinqeetiin mirga dubartoota Oromoof kenne kan ittiin mul'atu keessaa tokko dubartii abbaa warraatiin dhaanamteef dubartoota gurmuun uummatanii birmannaa godhamuun.
bakka sagaleen dubartii dhaanamtee dhaga'ametti mallattoo wal waamichaa kan ta'e ililchuun wal dhageessisanii walii birmatu. Akka seera Siinqeetti dubartiin sagalee ilillee dhageesse kan daa'ima hoosisaa jirtullee taanaan Siinqee ishii luqqifattee hatattamaan birmachuuf dirqama qabdi. Dubartoonni seera Siinqee raawwachiisuuf gurmuudhaan deemuun weedduu Siinqee weeddifachaa mana dubartii abbaan warraa dhaanii sana qaqqabu. Dubartoonni dura qaqqaban dubartii dhaanamtee Siinqee qabachiisanii manaa baasu. Namicha haadha warraasaa dhaane dabalatee dhiirti haati warraasaa gurmuu kana keessa jirtu hundi qe'eensa adiyyoodha. Bultiin abbaa hin qabu. Daa'imni ni booya. Kanaafuu dhiirri marti namicha badii dalage sana murtiitti dhiyeessuuf carraaqu. Dubartoonni miseensa isaanii miidhamte itti muranii faaruu isaanii rooroo diddaa gara caffee yookaan mana maree gadaa erga seerri gadaa laaffatee booda jaarsolii gadaatti iyyata deemu. Qaamni itti iyyatan waltajjii qabanii fi ulfina isaaniitiif jecha ofirra ta'anii dubbisu. Qaamni himannaa isaanii dhagahuuf taa'e wayyooma yookaan ulfina dubartii kan tumaadhaan dhugoome gadaadha jechuun seera jiru mirkaneessuudhaan waltajjii jalqabu. Qaamni himannaa isaanii dhagahuuf taa'e wayyooma yookaan ulfina dubartii kan tumataadhaan dhugoomse gadaadha jechuun seera jiru mirkaneessuudhaan waltajjii jalqabu. Sana booda ulfoo teenya maaltu bade maal rakkattan jedhanii dubartoota gaafatu. Dubartiin gurmuu kana geggeessitu dubartii dhaanamte of fuuldura qabdee waan ishee irratti raawwatame caffee fi yaa'iitti himti. Qaamni seera raawwachiisu nama miidhaa kana raawwate waamanii dhiyeessanii dubbii qoratu. Hanga murteen kennamutti dubartoonni roorroon akka irraa dhaabbatu weedduudhaan gaafatu. Xumura irratti caffeen miidhaa qaqqabe madaalee murtee isaa dabarsa. Murteen kun horii yookaan loon inni qabu keessaa kan inni mararsiifatu yookaan sangaa isaa qaluu danda'a. Seerri Siinqee murtee kana raawwachiisee dubartoonni sangaa qalame yaa'iidhaaf laatanii weedduu isaaniitiin Siinqee faarfachaa dubartii dhugaa argatte sana manaan ga'anii mana ofiitti galu. Kanaaf Siinqeen sirna aangoo qabeessa birmadummaan ittiin kabajamu jechuun ni danda'ama. Siinqeen sirna gadaa keessatti karaa madaallii aangoon ittiin eegamudha. Sirna gadaa keessatti yeroo dhiironni sadarkaa raabaarra gahan kallacha aangoo isaanii ibsu addatti godhatan haadhi warraa isaanii ammoo Siinqee qabachuun miidhoo addatti hidhatte yookaan bakka tokko tokkotti ammoo mudhiitti hidhachuudhaan akkuma warra isaanii ni aangeffamu. Akkasuma naannawaa Gujiif Booranaatti dhiirri bokkuu qabatee abbaa gadaa yoo ta'u haadhi warraa isaa haadha boolla jedhamti. Naannawaa Arsiif Baaleetti ammoo haadha gadaa jedhamti. Siinqeen haadha gadaas horooroo abbaa gadaa waliin qixa ka'a. Kanaaf Siinqeen sirna dubartoota aangessuuf madaallii qoodiinsa aangoo dhiiraaf dubartii gidduutti kabachiisudha. Kana malees sirni Siinqee gama nageenya mirkaneessuutiin shoora olaanaa qaba. Gosoota Oromoo gidduutti walitti bu'iinsi uumamee lolli hamaan yookaan waraanni ka'ee namni wal miidhe dubartiin oduun lolaa kun jalqaba gurra bu'e yookaan dhageesse ililchitee dubartoota bakka hundaa dammaqsiti. Gurmuun dubartootaa oduu waraanaa kana waliif dabarsanii Siinqee qabatanii battalatti wal ga'u. Weedduu isaaniitiin Siinqee weeddisaa gara lafa lolaatti hoggaa deeman waaqa Siinqeedhaaf aangoo kana kenne faarsu. Wayita iddoo lolaa sanatti dhiyaatan immoo weedduu isaanii keessaa waraanni akka dhaabbatu maqaa waaqaatiin gaafatu. Yeroo bakka lolaa sana ga'an Siinqee isaanii faarfachaa lolli akka dhaabbatu gaafatu. Kanaan yoo dhaabbachuu dide gidduu seenu
waraana hamaa attamillee yoo ta'e seera kana bira hin darbu. Waraanni sun battalumatti dhaabbata. Kanaafuu Siinqeen meeshaa araaraati. Siinqeen diinagdee waliin hidhata guddaa qaba. Siinqeen nageenya mirkaneessuu keessatti shoora olaanaa qaba. Nageenyi ammoo bu'uura misoomaaf guddina diinagdeeti. Kana malees Siinqeen guddina diinagdeetiif gumaacha kallattii hedduu qaba. Aadaa waliin hojjechuu kan guddisuu fi madda qabeenyaa yookaan karaa qabeenyi ittiin horatamu keessaa isa tokko. Haadhi Siinqee nama humna hin qabneef yookaan rakkoo addaatiif saaxilamee hojii misoomaa yookaan qonnaasaa yookaan ishee sirnaan geggeeffachuu dadhabeef daboon akka yaa'ee hojjetu ni gooti. Waamichi misoomaaf waliin hojjechuu haadhi Siinqee gootus hawaasa keessatti kabaja guddaa kan qabuuf namni marti kan irratti hirmaatudha. Gama biraatiin Siinqeen maatii haaraa dhaabbateef karaa qabeenya ka'umsa ittiin argatanidha. Kunis intalli heerumtu Siinqee isheetiin maatiirraa hanga horii 7 argatti. Karaa kanaan maatiin kun jireenya isaatiif qabeenya ka'umsaaf ta'u ni argata jechuudha.